waan isin ajaa'ibaati kabajamtoota hortoota keenya. Caaltuu Ariyee tabiraa galche waan ajaa'ibaati kabajamtoota hortoota keenya. ሰበር ዜና የቡርኪና ፋሶ ፕሬዝዳንት ስድስተኛ ሚስቱን ዛሬ አግብተዋል። ልክ እንደ በጉ ገመድ አስሮበት አስገብተዋል ማለት ነው። ቤቱ ውስጥ ማለት ነው። የኛ ቤት ውስጥ ነው አለች። የቡርኪና ፋሶ ፕሬዝዳንት እናንተም ታውቃላችሁ ብዬ አውቃለሁ። ቡርኪና ፋሶ ፕሬዝዳንት ብዬ የተጠቀምኩት ነምን ይተፈየደሜ ሀጂ ከበጀምቶታ አውርቶ ተገኘ ani caaltuu mana kana hin bayni waan fedhe haga fedhe simiidhus asirraa hin deemin waraqaa kenniif jennee dadhabnee jedha kabajamtoota hortoota keenya hin kennu leesh yeroo saniif filannoon inni qabu tokkoof tokko caaltuu fi caaltuu qofa waan ta'eef jecha amma gaafa filannoo biraa argatu kabajamtoota hortoota keenya akkuma isin agartan gaafa filannoo biraa argatu gaafa ijoollee biraa janaajjanee qopheeffatee dhibbaan dhibbatti harkaan harkatti gaatu caaltuudhaan hoodhu waraqaa kan kee hin barbaadu kunoo akkuma ati argitu kanatti cicciree mataa gubbatti facaase. Gaafa san caaltuu mana kanaa deemuudhaaf yeroo kaatu lakki mana kanaan deemin namni jedhaanii ture eenyu ana jechaadha kabajamtoota hortoota keenya. Hordoftoonni keenyallee namoonni biyya kana keessa jirullee yaa abdii duraayyuu isii biyya galteessitu biyyarraa fichisiisee si'iif sa'idoodha ka biyyarraa fichisiisee ammallee mucayyoon tun akka jalaan deemne namni godhee isinii maali jalaa haa deemtu dhiirri biraa hin jiru dhiirri biraa maliyaan dubartiin garuu dubartiin bakkuma duraatiin tolti jechaaf kabajamtoota hortoota keenya. Dubartiin bakkuma duraatiin tolti malee dubartiin deddeemuun filannoo heddummeessuun filannoo baay'isuun sirrii miti jedhee anis waan itti amanuuf obboleeyyan akka isii waan qabuuf kanaaf filannoon isii hajjimaa ta'uu leesh jaarsa ganamaati jedhee waan yaadeef jechaadha kabajamtoota hortoota keenya. Kun hin taane caaltuunis na diddee deemte na diddee ati sabboontuu dhuftee asii baaste jechaadha. Abdiillee namanini hajjiillee namanini jettee fuutee dhuftee asii daa'ima asii fudhachiistee meeshaa magaa duraan dhooggesan hin gurgurchiisin jecha kabajamtoota hortoota keenya. Meeshaa sanadha hajjiin jaartii itti galchee kunoo dhalaa waliin mana kana keessatti sirbaa jiran kabajamtoota hortoota keenya. Tunis hiriyyummaatti caaltuullee osoo taate angara kiyyaan naan gallechaadha. Mana hin banattu fuula hin banattu. Hattuu wayii ta'uun ooltu mu'ayyoon hattuun fakkaatti kabajamtoota hortoota keenya. Fuula hin banattu nama jalaan dubbattu buna namaan dhaabdu mana hin banattu fuula hin banattu. Good. Hajjiin jaartii jaaffaa mootorbaffaa isaa guyyaa hardhaa fuudhee mirkaneessee jira. Kun arguu dandeessan jechaadha. Wanni aan caaltuu manatti ittisuu fi inni haa ba'u malee ati hin bayni wanni jedhaanii turee fi akka mana isii kana namni biraa hin galleef yeroo baay'ee hiriyyaan karaa sirrii si gorsu badaallee yoo ta'e gaariillee yoo ta'e kaxxii jaarsa kan keetii irra deemi namni siin jedhu gaariidha. Badaallee haa ta'u gaariillee yoo ta'uu dhabaate yoo inni waan akkanaan dalannee ati akkanan ta'in kaxxii jaarsa kan kee waan akkaataa jaarsa waa'ee jaarsa kan keetii namoonni hedduun faallaa sitti maa deeman isaan sunniin diinota keeti garuu si wajjin nyaatanii dhugan baay'ee si wajjin kolfane yoo ati rakkattee si gargaaru isaan garuu jireenya kan kee boolla kan keessa kaayaa deemaa jiran jechaadha. Namoonni jireenya kan kee boolla keessaa baasan nama karaa haqaaf karaa dhugaa dura ati irra jirtu san akkaataa karaa dhugaa san gara kijibaatti yoo deebi'e gara dhugaa sanitti akkaataa itti deebistu nama si himu qofatu hiriyyaa kan kee dhugaati. Namoonni akkasii namoota 100 keessaa tokkoon argamu yeroo hedduu jechaadha. Jireenyi salphaa miti. Jireenyi akka amma afaaniin dubbatan kanaa miti. Jaarsaaf jaartiin akka amma afaaniin dubbannu kanaa miti. Jireenyi jaarsaaf jaartii jechuun wajjin ciisuu qofaaf miti filannoon jaarsaaf jaartii. No, wajjin ciisuu taate 100 jirte wajjin ciisuu hin danda'an. Hoteelallee mallaqaan bitatanii jechaadha. Mana ijaaruutu hedduu ulfaata kabajamtoota hortoota keenya. Mana ijaaruuf jaartii akka utubaa sibiilaa qabaachuun illee dirqamachaa jaartii akka utubaa sibiilaa yoon ta'ini sa'aatima namni laallessetti yoo kalaallattu ta'e manni kan keessuun diigamaa deema.
kan ammoo caaltuu irratti argaa jirtanii jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. An ka ittisaa tureef kanaaf malee caaltuu jibbeef miti dhugaa dubbachuuf caaltuun galata guddaa naa qabdi waan hajjiin naan godhini ol naan gootee jirti. Yoo xiqqaate mana kana keessatti na nyaachisteerti na obaasteerti. Hadha ammoo mana isii nama eenyummaan isaan beekamnetu keessa burraaqa jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo sallaalee baay'ee na suukaneessee jechaadha. Balbala dhaqee itti dadhaye namni na jalaa baru hin jiru. Inni baheera mee bakka inni baheettuu jedhee balbala dhadhaye namni na jalaa baru hin jiru. Hin shokossaniiyyu. Mana maaltu mana ofii keessa taa'ee litmaa godhata hattuu yoo taate malee. Dhaamsi an dhufeef kabajamtoota hordoftoota keenya. Mootummaan Burkina Faasoo hajjiin maaliif jaarsi jaffaa yookaan torbaffaa fuudhee miidhaan wanni na galchin jiru mirga isaati. Isii mana kana baate leesh mana kan keetii baate maal barbaacha mana kan keetii baate inni leesh hin baane ati haadha daamaati mana kan keetii leesh baata. Ergaan kiyya caaltuudhaaf jecha kabajamtoota hordoftoota keenya caaltuu qofa osoo hin taane haadha sabboontuutiif illee xayyib haadha sabboontuu situu gurbaan kun si miidhaa jira osoo nu as jirru jecha manni kun siin taane gurbaan kunis siin taane jalaa deemii yoosan hajjiin qajeelaa jettee kunoo asii baaste morka kiyyaaf kan keetiif jecha mucayyoo eenyummaan isii hin beekamne wajjiin jaartiitii jedhe uummata kunoo beessee jira. Seeni viidiyoo ilaaluu hin dandeessa. Kunoo viidiyoo ilaaluu dandeessan kabajamtoota hordoftoota keenya. Namni akka biyya keenyaatti sanuu morka jira waa meeqa jira. Namni tokko yoo dubartii takkayyuu ati har'a jechuudha. Badasi. Warri nama akkana doofoqa waggaa meeqaa caaltuu si jala warannee hadha moo nu dhaadachuudhaaf isa kanaatiif malee daawwattoota kiyya jalaa dhoksuu sun taane uummata biyya kana jalaa dhoksuufan uummata falfalu kan uummanni ni falfala. Kanaaf hijaaba itti uffite jechuudha. Hijaabni kabaja intala musliimaati jechuudha. Allah akka waan beektuu kabajaatiin illee dhufne. Kan akka waan beeku kabajamtoota kabaja garuu isin hijaaba hin godhattu waan ija namaa duraa dhoysuudhaaf hijaaba itti godha. Anumatti itti godha. Akka ismaatu itti godha jecha kabajamtoota hordoftoota keenya leesh akka budaan hin nyaanneef jecha hajji caaltutti hin godhu isi godhate jecha leesh akka budaan uummanni biyya kanaa ni falfalanii akka inni fuune hin fedhanii 55 akka ati fuutu eessa achi fuutaan suquba qabna malee an garuu kabajamtoota hordoftoota keenya dura caaltuu himee jira warri viidiyoo kiyya daawwattanii jirtan jecha irra deebitanii daawwachuu dandeessan caaltuu himee jira mana kanaan bayini amala gurbaa kanaa ana beekaa gaafa nu waraqaa si kadhannu san osoo si kennee jiraate osoo nu kennee wanna jedhee jiraate rakkoon hin jiru amma fedha ofiitiin gaafa waraqaa mataa kan keerra cicciru rakkootti jira of eeggadhu beekadhu jenneen jecha of hin eegganne beekanne teette jecha dubartii mire fuutee la abdiillee karaan sirriisi gorsaan jiranii caaltuu teennaa maalii kennaa maal jettee ati sabboontuu wakabaaf jinni itti wannaa goote asii mammartee peestaalitti jechaadha caaltuu fuutee kutteen peestaaliin fuutee kutteeniin namni mana keessatti uttaalu nama eenyummaan isaan beekamne dubartii eenyummaan isiin beekamne jechaadha. Jaartitii jedhee gabbaasee uummataaf hima jecha kabajamtoota hordoftoota keenya. Nu kana diddaaf kun akkan uumamneef gaafa duraaniillee caaltu taa'ii jedhaa turre ana afaan kiyyaan viidiyoo argitanii jirtanii kabajamtoota hordoftoota keenya caaltu atasiin bayini inni haa ba'u malee. Maal abboo namni akkana maal namni akkana ga'u jedhe maal namni xiqqoo mallee yaanii waayyaan kabajamtoota hordoftoota keenya yeroo wayi bakka wayititti ijoolleen maan ta'e keessatti waa uumaman jaarsaaf jaartii turanii biyya alaa turan jaarsaaf jaartii turanii biyya alaa turanii isin biyya galte inni biyya alaa ta'e hafee dubartiin hin jirtii miree jalumaas deebitee hiriyyatti maan isii jaarsa isii kana janaajjantee bakka akka wal fuudhaniif jala sararanii walii waadaa seenanii jechuudha. Ta biyya galte saniin maal jedheeni gurbaan magaalaadhaa mana qabaa magaalaa galii jedheeni biyya alaa jiraa beekaa inni. Ati magaalaa galii warra keenya biratti miti magaalaa galii jedheen isin sun qaruutedha dubartii wal qixaa miti ilaala kabajamtoota hordoftoota keenya addunyaa kanarratti jabinni dubartii jabinna dhiiraatii walitti madaalu jabinni dubartiitti caala dubartiin dhiira dhibba waan feete godhuu dandeessi dhiirri dhibbaa dubartii takka humnaanii miti beekaa malaa waan takka godhuu hin danda'u akkasitti waan kanarraa barnoota guddaa fudhattan kabajamtoota hordoftoota keenya akkasitti inni biyya alaa ture magaalaa galii mana keenya sanitti akkanaa jedheen
laa hin galu jettee magaalatti hin barbaadu maaliif gal intalaa gali magaalatti hin jedhee laa hin galu lakki an baadiyyaa warra kennaa kana ta'a warra isiitii miti warra isaa baadiyyaa isaa baadiyyaa haadhuma tan ta'e tana bira taa'amii baadiyyaa galte mootii magaalaa galmanii nu badee laa haa kireeffamu malee abadan magaalatti hin galtu osoo tokko taatee mana magaalaati si galcha dhee osoo ta biraa inni irratti fuudhin coloo jedhee daddafee achi galaa jette osoo takka waan biraatiif jarjartu taate jechaadha. Tunoo lakki baadiyyaa galaa jettee jechaadha. Isiin osoo magaalaa taatee tuni akkana tun dhiira barbaadaa jirti dhiira meeqa galfattii kalaas tun jaartii xiyyan taatu narra haa deemtu jechuu barbaada inni kabajamtoota hortoota keenya. Hadafa isaa kana osoo inni afaaniin baafatiin isiin dursitee beettee noo haadhuma tantee bira taa'amaan rakkoo qaba baadiyyaa sanitti jettee baadiyyaa galte jechaadha. Baadiyyaan beettani kaa biyya dhoqqee biyya roobaa biyya qorraa san magaalaa biyya bakka oowituu bakka olii gadi hin deemne mana bareedaa san dhiistee baadiyyaa galtee teette jechaadha. Inni achi bilbilee magaalaa galtu malee yoo magaalatti hin galle ati jaartii tiyyaa miti laa asuma taa'an abadan baadiyyaa magatteetti ittiin tun jechaadha. Gali jedhaan hin diddisiin gali jedhaan magaalaa gali jedhaan hin diddi. Inni achumaan hiikuufi beeka warraanillee warra isaatii wal dhabsiisee ka'ee hiikuudhaaf. Akkasitti gaafa kaan hanga turee obboleeyyan ittillee bilbilee hima haadhatti illee bilbilee hima bakka isiin sun akkanumaan akka sarraatanyyaatti akkanumaan nama bira isin bira taa'aa jiraatte malee isiin tun jaartii tiyyaa miti bakka hin barbaadu isiin tun jaartii tiyya ta'uu hin dandeettu jedhee warra himu. Akkasii maal rakkoo jiraa qofa dhaniitu maan jalaa cadhisan warri jechaadha. Gaafa kaan turee taaniin bar wal fuudhuuf caafii ragaa tuun gammaddee jirti irraa fudhadheera alhamdulillah jettee caafii ragaanii gaafa kaan inni galee deemti ganda kennaa deemee sin beeku ani. Akkanaa ta dubbii tiyya dhageenye ta magaalaa galennaa magaalaa galuu diddee asi baadiyyaatti teettu fokkattu ati bultii tiyyaaf hin taatu deemi. Akkasii obboleeyyan illee haatillee warri naannoo san illee walii as waamanii kabajamtoota hordoota keenya. Abboo isiin tun sii taate moo sii hin taane jedhaniin naan taane jedheen ta biraatii mireta sii taate isiin sii hin taane sun nuu taatee jirti isiin gara deemtuun qabdu ati deemi jedhanii isiin teenna lafti ati qabdullee teeti ta isiiti. Manni ati qabdullee ka isiiti lafti ati qabdullee ka isii ka baadiyyaallee ka magaalaallee isiin nuu taate si'ii namni nuun taane deemii jedhaniin jechaadha. Akkasitti isiin qabeenya isaa san guutuu irratti hafte gaafa kaan inni carraa biraa waan hin qabneef gara jaartii isaa duraanii ta dhugaa ta haqaa tanatti miila jala jigee araarfatee hanga har'aa waliin jiran. Bultiin akkasiin urgoofti malee bultiin jarjaraaf. Bultiin quba nama keessisaa deemtu nyaanni quba nama keessisaa deemtu kam tole kabajamtoota hortoo keenya hin tolle jechaadha. Nyaanni kamu quba namni tuqee jennaan haga feet harka dhiqadhu nyaata qubaan tuqee jennaan nyaanni sun boru nyaatamuu hin danda'u ni alaaya. Dubartiin aqlii qabdu sammuu qabdu akkas ijaarsa ofii qabatti gurbaan amma dhalaa 55 guyyaa irraa ol galchaa deemu kun jechaadha. Jaartii jabduu soo argatee akka inni qajeelu dhibbaan beeka jechaadha kabajamtoota hordoota keenyaan. An kanaaf hin bahin jedha amma osoo isiin asii bahuu dhabaatte as teettee jiraatte inni raasattuu kiraan manaa sun itti dabala jechaadha. Kiraan manaatu itti dabala carraan hin dhabaa as deebi'ee akkuma asiin duraa yoo yaadattan taate caaltu waliin araarsaa jedha jechaadha. Amma immoo fedha isaa guutteef jechaadha. Kabajamtoota hordoota keenya. Namni tokko yoo si arrabsu yoo jalaa aarte namni tokko si arrabsee yoo jalaa aarte waa hedduu balleessee yeroo mata akkasanitti tokkoffaa fedha namicha sanii guutte wanni si arrabsaaruuf inni nuuyyuu haa ati gammaddee ati kolfitu osoo hin taane haa ati aartuuf hadabni isaa guddaan gooliin isaa guddaan kana jechaadha. Nama si arrabse tokko yoo ati jalaa cadhiste yoo fuula kan kee ittiin jijjiirin hadafni gooliin isaa sun hin battichadha. Gooliin qabu jedha namichi sun. Ofitti aara hin tuffatame maaliif na jalaan dubbanne maaliif natti hin aarre namni kun maaliif akka an arrabse kana deebiinaan deebisira yoo ati jalaa cadhe dubbataa salphisuun jalumaa cadhisu akka jedhan san jechaadha. Malli dubartiillee gaarii ta'e malli haati sabboontuu caaltuudhaaf malte caaltuu du'arraan oolchine jechaadha kabajamtoota hortoo keenya. Kun irratti fuudhee jira mana isii keessatti amma booda kadhattee yoo galte malee nuu kadhannee asii galchuu hin dandeenyu mee ni argina mee amma caaltu mee mana kan kee kan deebi haadhuma sabboontuu akkas siin jetti sun mee si haa fiddu haatummaan sabboontuu sun siin galtee mee si haa fiddu haati sabboontuu
Anaami ka gaafa duraanii mana kana keessaa hin bayinii gurbaan kunii an waa wayii irra argaaraa ija isaa irratti waa argee jira gurbaa kana dhalaa biraas irratti fuudhuudhaaf deema mana kanaan bayinii osoo an jedhuun baate kunoo hadha irratti fuudhee mana isiititti firaasha isiititti waan takkan fudhannee itti deebiti maashaa Allah isiin goobaziin sunaati sabboontuu malteefi kunoo raf fuudhee jira jechaadha. Mucayyoo eenyummaan isiin beekama dhugaa dubbachuudhaaf kunoo anas galaa inni kunoo as galaami eenyummaa isii arguu hin danda'an lattamattee seenti lattamattee wannaa jette waan isin ajaa'ibu jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya kootti buna dhugu hin jettu koo shaayii dhugu hin jettu maal hin jettu lattamattee kushiinaa seenti kuttee shunkurtii maalii kana waa goggootee yoo kaate lattamatteeti mana ol galtee gaccufatanii nyaatanii na ajaa'ibaa jira jechaadha. Haguma isii mafuuluma isii ijaan arguufuyyuu an dhugaa dubbachuuf jarjaraa jira. Nama beeku ta'ee nama hin beekne ta'ee isaaf isa qofatu beeka an hin beeku jechaadha. Kana kabajamtoota hordoftoota keenya yeroo kamuu nama karaa daandii sirrii irratti isin gorsu osoo dhageettanii gaariidha. Garuu jireenya keessan keessa osoo nama seensifachuu dhaabattanii sunis gaariidha. Lammaffaa immoo jireenyi salphaa miti nama jireenya kana akka salphaatti ilaalu jireenyi qormaata hedduu keessa jireenyi qormaata qaba qormaata guddaa qaba jireenya jechaadha. Qormaata jireenyaa kanallee darbuuf namni qophii ta'uu qaba jechaadha. Akka namni fakkeenyaaf mana barumsaatti barnoota yoo barannu kitaabolee meeqatu jira kitaabolee meeqa 11 akkas kitaabolee kanneen guutuu yeroo takkaa woo fixxa yeroo takka yookaan guyyaa takka woo fixxa ala dhawaataan keessa dabritee qormaata sii dhufu san darbitaa jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya jireenyi illee akka barumsaa san qormaata hedduu jira. Qormaata kanammoo nama jabatu keessaa achi baa malee namni ijjisaa jaama namni ijjisaa lafa qofa gallaaltee waa murteessitu namni achi fagootti waa laaluu hin dandeenye jireenyaaf waa murteessuun baay'eetti ulfaata. Kana isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya jireenya keessan keessa harka namaa hin seensifatinaa isiniin jedha. Walumaa galatti mootummaan Burkina Faasoo hajjiin maqaalee isaa isinuun beektanii Tombe Mochombeen Maammoosh maqaalee inni dubartootatti himu kunoo fuudhee jaartii litmaan deemtu tamana keessatti illee nu dura akkitti beeknu hijaaba kana alallee ala obaan godhatan mana keessatti hijaaban godhatan ta hijaaba mana keessa godhattu ta kushiina godhattu yoo raftu qofa ofirraa baastu kan isattuu mul'attu kan dhugaa ajaa'iba ta'aa jira gaafa isiin hijaaba ofirraa baastee ibaluu tanan jedhee viidiyoodhaan qabadhee isinii fida kabajamtoota hordoftoota keenya. Walumaa galatti Chombeen kunoo jaartii biraa caaltuu irratti fuudhee jira. Caaltuu atillee argii yoo viidiyoo argitee hin jirre argii kunoo yuutuuba isaas irra seeniiti ilaalisin jedha. Kana dhiisii jechuu ofillee hin danda'u maaliif hin danda'u jecha na bira hin jirtu caaltuun tunillee waan an jedhe osoo dhageettee duraas ta'etti sabboontuuti fudhattee deemeen wanni an godhu hin jiru jechaadha. Sabboontu fudhattee deemteen jecha dheengaddaa asitti achi ajjeesuudhaaf shugguxiidhaan dhufte inni hin jiru. Ani ifama gaafachuudhaas waame balaa na buuste akkasitti asii deemteen harka na dhiittee jechaadha. Kana hunda wannis akkana balaa kana hunda buustu haati sabboontuun hin beekan. Rakkoo isiirra ga'u diddaa fi miti nu jibbaa fi mitillee caaltuma fuunee akka mana kanatti an hin deebisneef waan kana goote walumaa galatti maadha sabboontuutiin illee ergaan dhaamu caaltuu fuudhii mana isiitti deebisi. Fuudhii mana isiitti deebisi. Alas daa'imaa wajjin wanni mana kan keeteettu maal isaa? Abbaa qabdii abbaa wajjin haa guddisaniitti deebisi manatti isin jechuu barbaada. Kana kabajamtoota hordoftoota keenya Chombeen fuudhee jira. Warri viidiyoo kana jalatti like godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isin jedha. Nageenyi Rabbii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nagaan nu tura.